Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa fuuni jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirra jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kenna isin bira haa jiraatu isiniin jecha. Bira jiraatu isiniin jecha uummata jaalalaa uummata kabajaa har'allee waan addaa waan isin jaalatan qabadhee isinii dhufee jira. Isinirraa ka eeggamu asumaan subscribe like share osoo hin godhin bira hin darbina. Isa biraa ammoo naannoo kam jiraata eessa jiraata namoota naan jettaniif hanga jiraadhu shaashawanidha garuuyyuu jechuudha iddoo kamiyyuu isiniif geessa jechuudha boota isin barbaadan naannawa isin barbaadan guutuu isiniif geessa lakkoofsi bilbilaa kiyya duwwaa 972 duwwaa 2519 irratti heloo jechuu hin dagatinaa isiniin jedha. Yaada qabdan wantoota balleessi irratti koomentii naa barreessa qeeqa garaagaraallee yoo qabaattan rakkoo hin qabu koomentii naa barreessa wanta sirreessullee yoo qabaadhe koomentii irratti naa barreessuu hin irraanfatina. Viidiyoon kun ammoo akka faffaca'ee namoota guutuu bira naa gahuuf ammoo laayikii osoo hin godhin bira hin darbinaa isiniin jedha. Uummata Oromoo isin jaaladhaa isin kabajaa ulfaadhaa isin jecha amma ammoo soofaadha soofaa namni baay'een nagaafatanii turtanii. Namoota soofaa nagaafattaniif soofaa qabadhee isinii dhufee jira isinii uffaraabe soofaa baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Soofaan kun kan carqiitu jira kan liizariitu jira akkuma isin argitan kana cinaan tokko ammoo liizarii ta'e cinaan tokko ammoo carqituuyyuu jira. Qaamni isaa guutuun kan liizarii ta'eetuuyyuu jira qaamni isaa guutuun kan carqii ta'eetuuyyuu jira jechuudha. Akkuma asirra argaa jirtan kana akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan kana fakkaata jechuudha. Inni biraa ammoo gatiin isaallee tokko miti jechuudha wanti isin beekuu qabdanii soofaan liizariitii fi kan carqii tokko miti jechuudha. Kan dammoo carqiillee makatee liizariillee makatellee tokko miti hunduu isaaniituyyuu garagara jechuudha. Namoonni ammoo soofaa wayyamoo arabiyaa majlisii wayyaa jettantuyyuu jira. Ijoolleen keenya ka biyya alaa jirtan ijoolleen baay'een gaafii akkasii gaggaafatantu jira. Isin dhugaa keessanii waan biyya keessa hin jirreef wanta biyyaa kana baay'ee irraa hin beektanii. Nutu beekaa waan ta'eef namni biyyaa fakkeenya keessumaayyuu warri wajji akkanaa kana hojjetu waan isinirraa beeknuuf jecha hanga danda'uun hanga ofii kiyyaa hin beeka jedhuun isiniif ibsuu yaala. Isa soofaa fi arabiyaa majlisiin tokko jettaniif soofaan isa jalqaba jechuudha. Yeroo jalqabaa dhufee itti fayyadamaa turanii hin beektanii namni hin beekne hin jiru jalqaba jechuudha. Yeroo arabiyaa majlisiin hin dhufne san soofamatuyyuu jira jechuudha. Mana nama kamiyyuu soofaatuyyuu jira jechuudha. Kan akka waan akka itti fayyadaman soofaatuyyuu jira jechuudha. Yeroo sanitti arabiyaa majlisiin waan hin jirreefi soofaan kunuyyuu diizaayinii isaa adadumaan jijjiiramaa dhufa jechuudha. Kanaan dura ka jiru soofaa kanaayyuu miti kan liizarii sun isatti aansee macarrashaarra dhufe jechuudha. Kan kanaa miti kan liizariituyyuu irra maayiirra dhufe amma ammoo inumaayyuu soofaan akka arabiyaa majlisiitti baay'ee bareedu jechuudha. Layyatti jedhi ka baay'ee bareedutuyyuu jira jechuudha. Arabiyaa majlisiin ammoo soofaa as maayiirra dhufe. Bareedina mana keessaatiif illee keessumaayyuu warroonni muslimaa soofaa baay'ee hin fayyadamanii jechuun muslima irratti soofaan hin eeyyamamu osoo hin taane arabiyaa majlisiidha jechuudha. Jalqaba irratti hin beektanii arabiyaa majlisiin jalqaba dhufe arabiyaa majlisii lafa ga'uusan jechuudha. Jechuun fakkeenyaaf kan kaarii meetira abbaa 30 jira abbaa 40 jira miti kinno abbaa 20 jira jalqaba irratti jechuudha. Kan lafa ga'u abbaa 20 kana faatuyyuu dhufe jechuudha. Dursee jechuudha. Amma dhufe jechuudha. Abbaan 40 kunniin maaliin kunniin jechuun kaawwanii asitti dhufe jechuudha. Sababa saniif jecha duraan hin jira soofaan namni kamiyyuu fayyadamu muslima ta'e kiristaana ta'e fayyadamu shari'aan hin orgaa miti kana yoo isiniin jedhu isinii gala jedhee yaada. Mana arabiyaa majlisiin baay'inaan mana muslimaa jira. Amma ammoo baay'een fayyadaman jechuudha. Soofaa irratti waa'ee kanaa isin beeksisuu fi soofaatuyyuu irra caalaa jechuudha. Waa'ee kamii wayyaa arabiyaa majlisii wayyaa soofaa wayyaa warra jettaniif soofaatuyyuu irra caalaa jechuudha. Arabiyaa majlisiitu caalaa jechuudha. Ifa manarraa taati maaliif jennaaniin arabiyaa majlisiin maayiirra dhufellee soofaa asitti waan dhufeefillee faashinni isaallee ta'ee soofaadha. Garuuyyuu arabiyaa majlisiidha. Garuuyyuu soofaalleen soofaan baay'ee bareedaa ta'e diizaayiniin isaallee layyatti jedhee jijjiiramee dhufe baay'ee babbareedu soofaa baay'eetuyyuu jira jechuudha. Keessumaayyuu soofaa wayiitu jira xumurarra jira viidiyoo san xumura jidduu keessa jira xumurallee osoo hin seeniin laaluu dandeettanii eenyullee jechuudha hin beeku jechuudha. Soofaan fakkaatu baay'ee nama sirriitti beekufoo ta'e malee arabiyaa majlisii fakkaata.
Kanaafi Arabiyaa Majliisiitu caalaa geeruyyuu ammoo gatiin isaallee yoo madaaltan gatiin isaallee kan caalu Arabiyaa Majliisiidha. Soofaan gatiin isaa jiddu galeessa jechuudha. Gatiin isaa jiddu galeessa yoo dandeettanii jettan Arabiyaa Majliisii bitattanii yoo mara dadhabdan ta'e soofaa bitattanii jechuudha. Jechuun namni baay'een waan Arabiyaa Majliisii fayyadamuuf illee musliimni guutuun isaayyuu Arabiyaa Majliisii fayyadamaa maaliif Arabiyaa Majliisiin ragaa gajjedhallee waan akkana mul'uu ol fagaatu illee miti sababa saniif jecha bareedina manaa kee irratti illee jechuudha maasitan bareedina manaa irratti illee qal'atee waan achi dheeratuuf jecha sababa saniif jecha namni Arabiyaa Majliisii fayyadamaa jechuudha Arabiyaa Majliisiin jechuudha. Akkasitti Arabiyaa Majliisii akkana fakkaataa soofaalleen soofaa baay'ee babbareedutu jira. Kaarra waraabee kun guutuun jechuudha. Arabiyaa Majliisiin tokkollee keessa hin jiru. Soofaa qofa jechuudha. Soofaa baay'ee babbareedutu jira jechuudha. Filannoo keessanii jechuudha. Akkuma isiniin jedhe kana gatiin isaallee garagara bareedina isaa ta'e wantummaan guutuun isaayyuu garagara jechuudha. Akkasitti ilaalaati fayyadamaa isiniin jechuu barbaade. Gaafii keessanii fi haga danda'utti deebii yaalee jira. As keessatti wanti balleessee yoo jiraate ifa manarraa taa'aa isin jechaa argaatanii soofaan kun soofaa baay'ee bareedudha. Kararii sadi qaba jechuudha. Kararii sadi qaba. Garuuyyuu tokkumaa beekaa inni kararii sadi moo akkam afur qaba. Inni tokkumaa karariin isaa sadi haa ta'u malee soofaan kun wanti guutuun isaa tokko jechuudha. Carqii isaa kana warra alfuun argitanii kejalaa san baasa yoo irraa fuudhee ka jalaa sun jechuudha. Mukni jalaa sun akkana fakkaata jechuudha. Kinoo kanarraa ol fuudhee isinitti mul'isee seeraan akka isin mul'atuuf jedhee akkas isin mul'isuu yaale jechuudha. Kinoo akkana fakkaata baay'ee tokko bareeda jechuudha. Soofaan kuni baay'ee bareeda gatiin isaallee akkasuma baay'ee tokko bareeda argaa jirtanii soofaan akkana jira. Isinuyyuu hin laaltanii kinoo Arabiyaa Majliisii fi soofaan akkamitti hagam akka mana garaagarummaa qabu mana keessaa fi argaa jirtanii garuuyyuu baay'ee bareeda waan agas guutuu cabsamu miti garuuyyuu yoo dandeettan amooyyuu osoo Arabiyaa Majliisii godhattanii irra bareeda anillee irra natti tola. Yoo ka birriin isinitti guddataaf ta'e gatiin isaa ka irra qallalatu soofaadha jechuudha. Gatiin isaa argitanii ka jiddu galeessa ta'e soofaadha. Akkasitti ilaalaati kinoo ajajadhaa isiniin jedha akkana fakkaata. Maashaallah baay'ee bareeda jechuudha garuuyyuu akkana fakkaata. Ajajadhaa isiniin jedha deebi'ee ammoo jechuudha. Hin jira qoya. Hin jira kabiraallee hin jira. Isa sanillee ilaaltanii irraa ka isinitti tole yoo ta'e as keessa isrushut gootanii keessa na dubbisuu hin irraanfatina. Naannawa kamiyyuu jiraadha eessayyuu jiraadha isiniif geessa jechuudha ka isinirraa eeggamu. Lakkoofsi kiyya asiin fudhattanii gaafii qabdan na gaafattanii keessan na wajjin haasoftanii naannawa maatiin keessanitti argamu qofa natti mul'a jechuudha. Wanti isinirraa eeggamu kana qofa keessan na dubbisaati. Warroonni waa haasa'uu barbaadan gaafii wayii wanta asirratti qarsin jedhellee hoo jiraate yaadallee qabaatan keessan na dubbisuu hin irraanfatinaa isin jedha. Horaa bulaa geebana.